gargaar خلاص dhumte dubbii uummata maarrabsite uummati nagaan gargaarsa irra jira wallahi kabalaa si qabam waan godhan uummataaf natti ragaa qabatan gataa baasanii mee urree cabsee jaarree jechuun namoota baatii takkaarraa kana goone yoo jaan gabbanii mee natti haayimatanii carqoo sii leenanii maali an sadaqaan kenna san gargaarsaaf dhuftee bakki sii banaadha jechuu maaltu isaan kute eenyu isaan maali isaan Oromoodha nutis Oromoodha ani Amaara anaatti Tigreedha borsiin jechuu fedhanii malee si gadi hin Tigreedha antanga chirra hirmaate Tigreedha Amaaraani gargaarsi bor jira Oromoon galaana godineen akkasuma jirra ateessu maaltu isaan kute bakka san isaanii harkaa qabaatu meetas gabbina wajaa al-urguda udaalee dandamee kanarra gootee farii waamee kanarra gootee hawaasan keessaa nafoo dadhaba wanni isaan irratti hojjetan hin jirtu qincaa biileen tun kunoo gargaarsi biyya sadiif itti fufaa akkan gusaa akkana baroodee jiraadha kunoo laalanii kadi wanta kana nanaarsi si kabala nanaarsi tasgabbaa gargaarsi guyyaa lamatti fufa maali intatti maali akka fayyaa miti intatti kabalaa akkasi qabadha ilaal ummata si kofi maantoo hedduun isin kabaja bakka guddaan isinii qaba dhiiga xiyyaa'u isiniifin dhangalaas lubbuun tiyee yoo kannaa taate isinii haalaadhi isinii garuu qushaasha midiraa hullaana malee asirra teessuutu miira keessa nagalchee akkasitti naa beekaa akkasin naa beekaa ummanni Oromoo akkasin naa beekaa lubbuun tiyee isinii haalaadhi qaleen isinii haala yoo barbaachisaa taanaan Okay, kalian kelamaan sini kalian lubun di sini cahabat. Dan lubun tulah mudi kabat acara tense. Wanti ni akai simpai kali bisa. Itas gabah nasra gargar si buya lama. Mandi nak kaisa timbe kubat kali kabatnya. Asai kan nagalala dia awalnya yang beruparan. Sini gane. Tufi isana tu fata yon jaran tu fata mana tu fatun dan dia. Ilu gaji hasi ibsuan juruin arin. Hai. Dan wanen gondari fi gonjamin nagal chofeti mo. Mama kalian nagal coba berbadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katina nabil bila nasra lagi. Okay. Nasra atas kebahilan bor ini gargar. Abo dugaan dan dugaan sedekah do boleh so angka baca Oromo TV nagarra wame kau saya tahu juran sini gale. Bakka untuk kan attack na godanin Oromo tu sagale ki yader tu na rada ge un fetu. Mirana madayon live khanse ne jetta fokota heddun fayyada majetin akana ifi qabe de majrani annama akana kiwan isan qabani kita sabar baati zawanti bor ayaan undinu borachi targamna daaf qirra seen waan argatini fi gasidar buufes difama bakkasani bu'e sigafadhe jira sana gafachu ati ummata boromoti ati fi forum ezejir Assalamu alaikum Nasra wa alaikum salam me ilun dubaddu lurra dagefat Malta tango torinota rajirtani wali kama si babana. Nasra Nasra. Ilu bakka gargaarsa la itti mutiyoni. Nasra buusa komanti yattu arge. Macawwacha isaanii ta'ani. Ani inshallah qobeeti yangeessu ani midira lammaanyochiinani. Oromoodhaan godina nagaalan jirtu Hamza. Dhaggeeffadhu waan tokko narraa baasii gaba kaa dhaggeeffadhu nu dhaggeeffadhu haasooyte laale Nasra atiin tuni durirraa kaatee miidiyaa kanarratti waan namni si waan fafakkeessaa osoo hin taane uummata kanaaf waan feeteen sagalee taatee lallabdee dhaabbattaa miti. Waan ijoollee xixiqqoo fi namni tokko moodiyetara bakka hin taane fudhatee waan ni haasa'uuf gurra kannitee haganaa uummanni kee miidhamee namni hawaasni bahee uummataaf taa'ee gargaarsa godhu jiru dhaartee dhuftee mana banattee hagana taa'uun gaarii miti akka kiyyatti. Maaliifi dhagaygaa narraa Okay, thank you. Dubbiin keetilleen deebisaa qabdi kana booda atilleen naaf qabda jechuudha. Dhugaa keeti ana achirratti dhufeemi si galee ummanni garaa kiyya keessa gaseenee nan argu Hamzaa jira geeffadhu anaa sitti hima. An dhufee buusaa jedhee guunan maallaa qarshii 25 uummata baaleeti ani kan na jee galatooma janiilit na goggodan takka jee hogguun bu'e achi jalaan jira. Keessaanii boksii liifi isheen narra godhan warri fooloo biyya qabu nasraa gargaar us abbaabdi bilis
warrina kabaj gargaarsarratti ni hirmaattu hordoftoota keetii wajjin hin dhuftu Hamza duuba guukhira nama tokkotti maddeef Oromoon guutuun naaf dhageessi kaayyoon Nasraan gasteerran jirtu gargaarsa uummatarraa haftee jaanii rikaardiin gastii isaan godhamtee akka isaan wurwur jaan barbaadan agartee miti gurraan jechuudha kana yoon ummata xiyyaadhibsine ummanni xiyyaa isarraa beekan ibsa Hamza amma akkarree komii komachuun dandeetta anu achi gubbaan jiru nama maraayyuu waamanii jiraniin baay'eetu godhani Oromoo mara warra feemasi akka yaada kiyyaatti hin qabeeku akkasitti amma mana banattanii manni gargaarsarra jira yoo komachuu barbaadan boru komadha amma waan isin jecha dhageessa Nasra meeqoo yaaboo keessa kaanaa itti dubbata Nasra obboleettii teenya kinjeeti atiin tun ifiifuu sadarkaa ta'e ni beekta bakka hawaasa kana itti quuqamtee yeroo hunda dhaabbachaa ooltu ni beekta arraan tana wanni ani hin feene maali beekta waan xixiqqoo fi ijoollee xixiqqoo moodeetara fudhattee bakka waan si xoxxuutuuf gabbaatee dhuftee mana banattee nama kumaa asitti dhufi yaamuu qabdu. Laal. Okay, Hamza bar yaamuu qabdu. Rakkoo isin nagnarra dhiibaa jirtan akka masootaatti bakka hunda alimna gootan kana Oromoon hin beeku waan hin fadhiin ijaan keessaalee dhusee jira uummanni. Jibbaa dhiibaa jirtan hin beekan uummanni Oromoodha. Ammallee dhaggeeffadhu. Tantee malee ni namaa khiyaarigaa. Ni hin beeka sa'i qooyi kaaduma narraa fiti kaa. Feemasii wayii tokkollee Hamza damne gugurraa bakka akkam goona laal feemasii wayii kalibsi godhan jiru qoy mee abbaaf digisa laal waan seeraa dubbanneeti gara gargaarsa uummataa deebina feemasii wayii kalibsi godhan jiru waan kanarratti joolleetu moodeetara qaba mana sanatti nama gizee isaaban nama muraasaani si malee haadha faaxillee akkasitti darban haati faaxillee aarteen deebine haga ammaan deebine kan harkatti amma reefuun tana deebitee waan ni taate malee waan kana joolleef moodeetara qabdu nama tokkotu waan akkasii godhaa ture kanaaf waan akkanaa xixiqqoo tana Nasraan guddoon hawaasaaf gizee hunda dhaabbattu laaluun qabdu wilillee arrallee siif xiqqoo taate anaaf dhibee guddoodha waan sakiyya keessaa na darbuun anaaf dhukkuba dhinan qabne Hamza bakka duyaa xixiqqoo obboleessa kiyya yoo na dubbanne atiin kun na dhageessee isa na beeyta dilli namaa kataa kuni waan hin tuffiif yookaan immoo jibbaaf yookaan itti amantummaa dhabuuf gargaarsan irraa hafeen fakkaattu uummanni kun amma dhagee jira waan inni achirraa beef kana beekadhu annama meediyaa kanarra ture annama sooshaal miidiyaan akkatti deemu beeku nama hawaasni akka waatti hiikkatu beeku sii galee hiikka hawaasni hiikkatu annama sooshaal miidiyaa kanarra ture niin beekaani kaayyoo warra meediyaa kanarra jiruutis waan nama qaqqabaniif niin beekaani sii galee irra diddiba hagaarraa irra dibe hagaarraa hawaasnaa beeku qaba bakka gargaarsaa bakka hunda gunan dhaqu jaarmee isaanii jira akkasitti taxanii akkana fi akkana na dhiibuu barbaadan gargaarsa kan oowwuu dubbattanii afaraniif dubbadhaareen bakka raggattee dhukkee irraa haaftee ni gaadha amsi asumaan bira gahaati ila akkami beekta asuma dhiisii fi waan kana ammaas boruufillee ol kaadhu boru gizee liivii bantillee dhukkee irraa kaasuu dandeessa amma immoo nama dila kana dhukkee irraa kaasu konkoman qabu hawaasni beekuu qaba malee waan jiru malee ani isaanirraa wanita kan qabuun dhimmi dhuunfaa kan isaanii qabu hin jiru hawaasni kiyya lubbuuti yaa oli waan ta'eef waan ani gargaarsa kana keessa achirraa taa'uu dadhabee beef hawaasni akka beekuuf because ummata sii komandoo lubbuuti yaa caalaan jaaladhaan dhiiga kiyyaa huniin kannaaf sii galee hawaasni naa beekuu qaba rakkooti yaa kana kaniin dubbachuu jiru kana namuu ni beeka Oromoo akkasitti beeka ani rabshaa godhuu barbaadee osoo hin taane dhiibbaa isaan ummata keessaa na dhiibuudhaan tooftaadhaan Nasraa bakka ni qabnaafi ani dhugaa yoo dubbane bakka asliin taa'e ani maaliif hin dhabe bakka maakiin teesse maaliif hin dhabe bakka Hamzaan taa'e maaliif hin dhabe bakka maakiin teesse maaliif hin dhabe aslan na ummadaalan ani artistiidha ummata jazbaa kana anaatu isaaniif jala deddeema ummata kanaaf jaccabeetiin deema jee bakka ibsa abbaa jala taa'e maaliif hin dhabe muka fikkaayan malee tanneeniin kolkolaa si duraa gabbuudhaa kottaa naan jechuu qaban turan agarte si duraa na duraa gabbu'anii bakka maayikii yookaan bakka aslii taa'uu narra turean akka haqaatti akka dhugaan sadaqaadha maal isaan eenyu maal godhan Nasra ammaan tana doktora Medina abbaa likilikina abbaa diimatti abbaan Oromoo biraan Nasra Oromoo biraan dhaamsa kee gaattee miti wayyaa amartii tolobbo waan dhaamsa biraan gaachuu qabdu gaattee miti liibii cufiiti hoottu bakka ammanigaa hoottu taan borutti deebina hoottu yalla bu'i dubbiin kan
godhan gaarragaata hamsa. Koommantiin takkanatti hin barrooytu kaa. Komantiin se dhiibbaa haasee barrooytu miti yoo ati namni hawaasa dhaabbatu kana jechuudha. Haasee arrabsanii yoo fedhan. Kottu baay'ee kottu deemi. Buusi deemi namni dura gabbuusi ni dhufa. Buusi. Maal godhatu keessiin? Tanaa namni hawaasa dhaabbatu abbaan fedha haasee arrabsu. Buusi nama na dura ni Uummata ta'i. Hayyee. Hayyi. Deemi. Jofee Lammata daqiiqaa takkaa asirra taa'e nama dhibba sagal qabatu. Buyyi kootu atuu yoo akka uummanni sirratti hin duulle feete amma buyyi kootu hoggaan buyyi kootu No, uummanni bara tiimuutiin jira uummata kiyya waan irra jiruun itti himachuu jiraani. Bakka ni bu'a. Hayyee. Guys, dhufee amma bakka. Buy, guys, family mana cufeen jira. Galatooma mana cufeetiin jira. Sinii galee mi? Thank you. Bye bye.